Ashamaa fuun hordoftoota YouTube channel kiyya hundumti keessan bakka jirtanitti nagaa waaqessanii faa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isinis akka nagaa ta'an abdiin qaba. Har'a piraangii isinii qabadhee dhufee yoo naata isaa akka ife yookiin naata yoo ta'u baates immoo maamiti yeroo irratti piraangii yeroo lammaffaaf hojjechuuf hin deema. Maal jedheen hojjechuuf deema bakkee bahee tanaan deemee bashannanee deebi'an jedhaani. Maal akka jedhamu isuma waliin ilaalu ta'a. Sa'aatiin kun amma akka Dubaayitti sa'aatii kuteera sa'aatii 11 ta'uuf deemaa jechuudha halkanidha. Dubartiin immoo akkuma beekamu halkan hin deemtu. Lammaffaa immoo meekaappii takkaa dibadhee beeku meekaappiin dibadhee kanaaf yerootti maaltu dhagahama maallaan jedhan halluu lamoo deemi jedhee naa eeyyamamoo kana walumaan ilaalla amma dhumaatitti na wajjin tura amma dhumaatitti daawwadhaa viidiyoo keenya like share subscribe gochuun dagatinaa saanduqa komentii jalatti illee dogongora nan qabu akkanaaf sirreessitan abdii isinirraa qaba firuuttan dawwala na eegaa. Videoon itti dawwale jechuudha. Kaasaan jiru dafee meesejjiin itti himeen ture. Inaari fakkaata. Haa firu. Haay. Maan? Wayyaa na tursite bar. Ijoollee biraan deema kan eeguudha. Kaatan qophaa'ee ta'a ture bar. Ijoolleetti ijaazan ba'a mana boqonnaa. Akkam bareedu figa. Namni maaliif dibatama akka bareedu figa. Nama kolfisiisa moo? Nyanaarsi nama. Nagaadhaan eessa himaanni? Hello bilbiliyaan bakka. Hello bilbiliyaan bakka dafi. Koi dhufaan jira eegalee qaashan boodan fedhe. Okay. Ergaa jirta fayyaa keeti. Wajjin deemna. Nan qoosa hin deemta namadde. Dhuga namadde. Rakkoo qaba biyya keenya seetamu. Wanta argame hin jiru garuu akkasumatti callisee bahee boqonnaa fudhachuun barbaade. Iddoo bashannanaa deemuuf boru ijoollee wajjin. Iddoo bashannanaa deemuuf boru ijoollee wajjin. Dhugaan jedhe. Maa inni qoy? Maa inni? Beekan.
Maalan beekaan naa ta'uu didee fuula keetu. Jechuun kostora akka hin jenneen barbaade ka. Akka ati kostora hin jenneen barbaada. Egaa bosona gaggeessa ta'ore. Maal jechuudha? Dura murteessin ammoo ijoolleen na yaamnan akka himani. Dura murteessin deemuu amma ijoolleen na yaamnan akka galgalama kana malee. Galgalammoo daftee dhufuu didde. Uga? Adasi. Maal jechuudha? Dubbattu firoo. Bakka adeemuu fi bar makiinaan dhufaa jira. Agarsiittiin si waan dubbaddaaf malee. Dhugaa deemuu fi. Lampuuti. Maanni qoosan eeluu bilbilaan naasaa arti kun makiinaan dhufaa jira. Dhugaa daqiiqaa 5 booddee sangaa jedhe nageessu sila. Maaliin qoosa maanni qoosa nuti kana dhugaa. Dhugaa deemufani. Katamaa hira namanni moo? Maal taate? Firuko? Maal jechuudha? Firukoon jedhe maal? Assa qoosaa si hartaa lakkaati. Maanni qoosan akka kanaa ammoo silaa? Hara firuu maal taate dhugaa deemufanii? Naamanuu dandeechu maati? Hello? Assa harrammoon akka kachiisutti kaate waan akka maansa? Maal jechuudha? Pirankii? Waama pirankii yaadi qaadeen gadduma pirankii taate immoo waama isaa yaadda sammuu keessatti yaada sana. Yoon beekessitu ture kaan maalan kun si jammarati situ badii qaba malee namiti. An qophaan koma miti kun dhufuu didde malee sa'aatii 8 qophaa'ee uffadhee taa'u. Shiva kana gana ture program ni. Sejak berita. Berita. Sami katri. Bekan saat mati ture. Sami katri. Berbahati. Berita. Mau kita ada. Nalla cakap. Baik. Pero. Nama ni remal tu sarsa si jamnya. Ani situ bukan tu resitu galu di tega orang keras. Ada okey nampak tu. Nada para mí musim barisan wala ni. Ada tu. Ay sumati member apa ni ka? Itu sudah nanti orang bertertawa Harap ko kamu mama sitti mimiti odon sitti ni minim bayi miti bar sitti manjara miti. Mana kakak tidak bercari momal. Bayi miti bar ede miti. Naram bar ini mereka. Tidak. Enggak, kan sama kesel. Wayo, harus buat fokus tenang aja deh Peru. Mana? Ada kamu? Ayo nandue. Ana fokus ah? Ada kan tidak fokus ini dulu. Ana Peru ko bayi barida. Malta deh. Enggak, kayaknya aja. Kemana sih mau jurusan? Wan. Daku tahu
Ara Waan argaa ke. Meekaappiidhaan ta'e kun kaate moo. Ta'u. akkuma nama namaa biraati goskaasisiin amma madaakuu kana bittananii. Ara. Inni sitti bareedeera naan jettas akkuma durii malee. Akkas jettas. Sitti bareedeera akkanaan jettuun barbaade akkuma durii hin jedhe. Malee akkas jettuun barbaade. Kanan beekaa baraa. Bareeda akkasumatti bareeddi. Yaartii maqaa bareeddi. Era. Faashinii dabarsi jamar. Meekaappii dibachuun faashinii dabar. Faashinii ta'e. Uummata xiqqaa guddaa dibatamaa nabicha irratti hojjete mooti. Dura tuulaniif miti haa. Akkasii. Iya bareedu. Haa ta'u qaba. Kok ini ada warna cat? Kaas. Kaas ilaalu hin ta'u. Halo. Waalaikumsalam. Sis. Wanni sagaleen kan ciccita. Mucaan abbaa manaa qabdeerraa bu'e. Hello, mucaan. Dhugaatiin siqii qabdi argaa kee. Maal jedha? Bakki eessa geessita? Walla ofeegi. Duriyyee. Waluma duriitti deemi. Yeroo. Okay, ishee yeroo argisu Akka daa'imaa taatee callisee deemuun dhiisee moo? Jireenya bareedu harki kaatee waan isin hin jiru hin jedhee altaanu. Qaashaa ta'u. maaliin beeku waan taasisu? Shaara takka nagaa walii guyyaa gaarii naaf qaba. Guyyaa miti bar. Karaa gaarii. Halkani bar firoo. Nagaa walii jira yaada turu. Maaltu si aarsi qoy nama aarsa moo? Ijoollee bira naqee deebi'aa bar. Waan dabarsin qabu maal baay'ee Jira. Kun haasanuusi harkaa badee bar. Haasawa kan biraa miti. Aarteerta kana caala akkam godhu. beekamaadha. Haasaan maaliif akkanarraa oolummoo beekamaadha. Isa beeka garuu firuu kun nan dhufaa bar. Naayya mikaaf natti haaraan ta'u wanti hin jedhin karaan deemaa waan ta'eef natti naarii. Deebii jedhee namni naarsi akka naarii keessa galu nan godhe. Deebii siin jedhame. Wallahi okay Aariidhaan itti haasenatti qalbii booda ta'u. Aariidhaan deemechaa hartaa bar. Naayyamtee bakka. Dhugaa? Dhugaa naayyamtee firu. Naa deebisi kaa. Firaan kee yaa dhugaa roko. Firaan kiidha. Kunoo laal. Kamera ilaali kunoo. Isha wadamte dhugaa. Argite? Dhugaa. Lattoo yoo ina ajjeesaa jira maaltu itti dhagahame garuu si shawadadheera aarteerta amma kana caala maal goota. Amma ishee ijoollee nagaa gaafadhute waan sitti dhagahame yoo ibsitan cufa kaameraa dafi. Soqama jechuun sabdii waan dhugaa'etta. Dhugaa'etta akka ta'e waan hin beektaane. Ishima akka naamantuuf jedheen kaamaan hin godhare. Yalla waan sitti dhagahame dubbadhu.
jettanii. Rakkoon qabu. Ministeera yoo sabdii wal dhugaatti kaa'eera. Rakkoon qabu lammataa moonan argattu. Sama beeka kakkaatti loltu beeka fanni kanan akka siree firaangise gochuu barbaade. Maqaan haasteera dhugaatti na soorteetti firaakii. Isa dhiifama si gaafadha rakkoon qabu. Inni hima wanti dogongora. Na yaaddee. Bakka. Akkattuu mataan harkoo haarawa taalluu naa waliin qabe. Warrumti jalaa dhaggeeffatanuu sagalicha akkamitti akka isaan dhaggeeffatan hin beeku. Rakkoon qabu inni. Qoy otoo dhugaa deeme maal goota yoo? Isana maaliisa? Rakkoo akka taaftuuf jennee wayyuu qabu. Si aarsee si hambisuun barbaada. Si aarsee si hambisuun barbaadne dura rakkoo shakkeera jechuun mookoo isaa erga sa'aatii kana biyya beeka. Dhugaa innaan fi firuu koo innaan na amantee isa beeka garuu kanarratti wal amanna nuti illee yeroo baay'ee isaaf garuu dhiifama godhi. Sobee dhugaa jechuu kooti. Firaan kumti koo akka galma naa ga'uuf jedhee. Firaankiin waan amma kana sabda. Hojii yuutuubitti kuni. Haasawaa hundaa fi waaqessi milkaa'e gammatamuu argattan iyyaa. Bakka agan nuti sin argadhu gaafa dhufe garuu nu beekessa. Bilbila yoo dadhabe gaafa qaamaan dadhabu. Yaali akkasitti qalamii keessa guddaa ta'e hidhiika. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee akka addaatti akka fokkisutti hin dibadhe akka bareedutti illee hin dibanne baay'ee baay'isee hin dibadhe jechuudha. Isa hidhiitis isa kuulii isa ija jala dibatan hunduma isaa babbaayisee ni dibadhe firoo aarsaaf jedhee kun hundi. Yoo beeksifatti akkanatti dibadhaa firaankii godhaa jaarsa keessatti. Harkaan kan asirraa bakkisa qabsiisti weeraan dursee. Maal fokkisallee dhaamti dhiisin bareedanii naafti malee ati. Nagaan naa tura hundumti keessan baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajamu. Nagaan naa tura turtii gaarii naaf qabaadha. Bye bye.